السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو دعوتوني سما في ديك السنة بقى جراتني سنين جتشا وياه راكنا كمتي واي فاي توكو باسورد دي سا كمتي برو أكدن ديتن أكمتي برا أبي كمين برا كالجر أسنيف قبل إرفه سامبرون درتي واي فاي كيسان ككونكتي تأوهي كفايدا ما جرتن قد يبدني كيسان سنتني وسو أبين بوسني سنتمو إسا كلام مفا advanced kaidu kanani tuitani ergasi ka gubba saved networks kaidu kanani tuitani ammas keessatti konke ya fasilki kiyat ka gubba kana gattuitani wifi yechara ka connect ta'e fayyadama jirtan share ka jedhu kana asini tuitani share yero gootan ishara kana ni kaafatta ishara ni kaafattani screenshot gootan ishara isa kana ergasi as keessani baatani play store keessani seentani Play Store irratti wifi yettanii barreessitan wifi bicha yettanii barreessitan ergasii akkanatti gara jalaatti ol xaraydanii baay'ee isinii fida ka ishaaraan akkanatti cabsu kana baay'ee isinii fida yeroo wifi yettanii fiddan wifiin kun gara hedduutti hiikama wifi passwordii biraan hambiftan akkana wifi bicha yettanii ittiin barreessitanii password kana biraan hambiftan jechuudha kan ittiin cabsan baay'ee jira as keessa free wifi password jettanii barreessitan akkanatti kana yeroo barreessitanii oluma xaraydanii wifi koodii password scanner jedhee akkana isinii fidee jira akkanatti jechuudha anamma buusee waan jiruuf opiin godhe geessisanii opiin erga gootanii kun amma ishaaraa irraa waraabbadhu jedha asin achi dhuftan xiyya gubbaa sadiin tajirtu sarara sadiin sanii tuitanii ergasii boota kanatti wanni isin fayyadamu qabdan footoo awwala screenshot gootan san iskaan footoo fayyadu kanarra tuitanii jechuudha yeroo isarra tuitanii jettan gubbaa kanarratti ni jira ergasii ka ishaaraa ka'e kana akkanatti screenshot gootan kana akkanatti isiniif baasa jechuudha screenshot ka gootan kana irra ni dhooytan screenshotii keessan itti deebitanii irra dhooytan jechuudha irra dhooytanii yeroo itti galchitanii jettan screenshotii keessan haala kana isinii fidee jira wifi name technopoppy jedhee akkasii isinii fidee jira poppy 8 jedhee isinii fidee jira wifi password jedhee yaayaa saasaa hh haha jedhee akkasii fidee jira akkanatti isinii fidee jechuudha wifi keessan koodii isaa akkasii qaqqabdanii copy gootanii ergasii wifi san baruu ni dandeettanii akka kanatti koodii wifi tokko baruu dandeettanii dabalataan ammoo isumaanillee irraa kaafachuu ni dandeettan fakkeenya ishaaraa silkii biraa irraa kaasuu ni dandeettan silkii biraa irraa kaastanii cabsuu ni dandeettanii akkasuma ammoo wifi san passwordii isaa baruu ni dandeettan jechuudha haaluma gabaabaanii appii kana ammoo bootaan irraa argattan akkuma durarra isiniif mul'ise asitti ni deebina akkaataa lamaan argatuu dandeettan firii jettanii yoo itti barreessitanillee wifi password jettanii akkana yoo barreessitanillee akkanatti asumaan ni baha gabbuufattan kaakka isaa baay'ee jira yoo isallee dhabdanii jettan jechaadha ka ishaaraa kanneen qabu ni buufattan ishaaraa kanneen qabu akkuma isaati isiniif baasa haala kana wifi keessan passwordii isaa check godhuu dandeettanii akkasuma ammoo argatuu dandeettanii connect godhatuu dandeettan jechuudha akkasuma ammoo apponni baay'ee jira ka wifiin cabsan wifi wayitiin cabsuu ka dandeettan jechuudha garuu silkii filata androidin keessan androidii 9 get akka 8 kanniyoo ta'e malee isin cabsuu hin dandeettu silkiin gurguddooni bannoonni keenya kaadhaa kana fakkaata wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh gabannoota biraatii walitti deebinutti nagahaan tura